Oduu ammee beellamni wal balleessuu irratti qabame halkan kana sa'aatii 9tti jalqabama jedhame. Halkan kana Iraan qaroomina ishee dhabdii bara dhagaatti deebiti jechuun pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaadatan. Israa'elis har'a Iraanonni baaburaa fi riqicharraa fagaadhaa jechuudhaan Iraanota akeekkachiisaniiru. Iraanis ibsa amma kenniteen xinnoo ishee wayyaa keenyatti buutu taanaan addunyaan dinqii arguuf jira jetteetti. Amma addunyaan jabanee baha giddu galeessaa ilaalaa jira. Miidiyaaleen baha giddu galeessaa yoom jalqaba jechuun daqiiqaan odeeffannoo cabsaa himuuf qophaa'anii dhaabbataa jiru. Pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti dhaadannoo haaraa dabarseen qaroominni martii galgala kana burkutaa jedheera. Yaada Tiraas sooshaal gubbaatti qoodeen qaroominni martii galgala kana burkutaa deebi'ee hin dhufu jechuun dubbateera. Sun akka ta'u hin fedhun ture garuu ta'uudhaaf deema. Amma bulchiinsa Iraan guutummaatti haaraa ta'etu jira jechuun qaamni mootummaa amma jira jedhu tarii warraaqsa haaraa ajaa'ibaa ta'e mul'achuu danda'a maaltu beekas jedhe jira. Hundasaa galgala kana argina. Seenaa dheeraa fi walxaxaa addunyaa keessatti yeroo baay'ee murteessoo ta'an keessaa tokko taas jedhaniiru. Saamichi malaammaltummaa fi ajjeechaan waggoota 47f Iraanota irra ture amma xumura argata. Rabbi uummata guddicha Iraan haa eebbisu jechuun Doonaald Tiraamp pirezidantiin Ameerikaa miiraa abdii kutannaa walii galtee yookaan marii qabaniin ibsanii jiru. Pirezidantiin ittaanaa Ameerikaa Jeedi Vaansis Hangaarii Budaapestitti hoogganaa biyyattii Veektar Orbaaniin wal arguun booda haasaa taasiseen Ameerikaa fi Iraan gidduutti walii galtee raawwachuu irratti odeeffannoo haaraa yoo qabaate gaafatame ture. Deebii kenneenis Ameerikaan ergama waraanaa Iraan keessatti qabdu raawwatteetti waraanichi akkamiin goolabama kan jedhu Iraantu murteessaa karaa ittiin waraana kana keessaa ba'an lamatu jiras jedhe jira. Tokko Iraan biyya idilee shororkeessummaa hin deeggarre ta'uun sirna daldalaa addunyaatti makamuudha. Inni lammataa Iraan kanatti waliin galtu taanaan haalli dinagdee biyyattii akka malee badaa akkuma ta'etti itti fufa jechuun dubbataniiru. Kun kanaan yeroo jirutti ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuun humni waraanaa isaanii daandiiwwan baaburaa fi riqichoota Iraan haleelu himeera. Yaadeeksii gubbaatti qoodeenis kaleessa sirna geejjiba qilleensaa fi heelikoopteroota hedduu mancaafne jedhe jira. Har'a daandiiwwan baaburaa fi riqichoota eegdonni warraaqsa Islaamaa itti fayyadaman haleellee irra jedhe jira. Amma saliila akka jiran ibsuudhaan uummanni naannoo sana akka fagaatan ibsaniiru. Humni ittisa Israa'el ammoo haleellaan kunneen Teheraan, Kaaraaj, Taabriish, Kaashaanii fi Qoonfaatti raawwatamu jedhe jira. Eegduun warraaqsa Islaamaa Iraan gama isaatiin ibsa haaraa baaseen haleellaa Ameerikaan Iraan irratti raawwataa turteef deebii kennuu irratti xiyyeeffannoowwan haaloo ba'uu filachuu hedduu eeggannoo gochaa turre jedheera. Amma eegalee garuu eeggannoowwan kunneen marti boodatti dhiifamu jechuusaa miidiyaalee biyyaalessaa Iraaniin ibseera. Humni waraanaa Iraan kun dabaluun waraanni Ameerikaa sarara diimaa ta'e yoo ce'ee deebiin keenya naannichatti kan ce'u taas jedhe jira. Itti dabaluun bu'uuraalee Ameerikaa fi michoota ishee xiyyeeffachuun dhiyeessii boba'aa naannichaa waggootaaf jeequudhaafis dhaadatee jira waraanni Iraan. Kun kanaan ta'ee yeroo jirutti hidhattoonni sadii qoonsilaa Israa'el magaalaa guddoo Tarkii Istaanbulitti argamu biratti haleellaa banan martuu ajjeefaman. Dhukaasa hidhattoonni kun bananiin poolisiin lama madaaniiru. Ministeerri dhimma biyya keessaa Tarkii namootni sadan haleellaa ba'an adda ba'aniiru jedheera. Hidhattoota keessaa inni tokko nama amantaa mankaraarsuu akka ta'e ibseera. Iddoo dhukaasni kun itti banametti qaamoleen nageenyaa Tarkii hedduun bobbaafamaniiru. Ambulaansiinis hedduun duulaniiru. Ministeerri haajaa alaa Israa'el qoonsilaa kana keessatti namni hedduun hin turre jechuun ibsee jira. Manni maree nageenyaa dhaabbataa biyyoota gamtoomanii yaada murtoo imala dooniiwwan ulaa Hormuuz tiksuuf qophaa'e irratti sagalee kennuufi. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yaada murtoo imala dooniiwwan ulaa Hormuuz tiksuuf qophaa'e irratti sagalee kennuuf walitti qabaman. Manni maree nageenyaa Yuunaayitid Neeshin dhimma imala doonii ulaa Hormuuz keessaa fi eegumsa gochuu irratti sagalee kennu jedhama. Iraan yeroo waraanni eegalee kaasee dooniiwwan hedduun ulaa Hormuuz keessaa akka hin dabarre ugguruun milkoofteetti. Yaadni murtoo ulaa Hormuuz tiksuu kan dhiyaate pirezidantii mana maree nageenyaa Yuunaayitid Neeshin kan taate biyya baha giddu galeessaa Baahireeniinidha.
Yaada murtoo kana irratti sagalee kennuuf torban darbe karoorfamee akka ture kan ibsame yoo ta'u garuu torban kanatti dabarfame. Yaadni murtoo kun kan jalqabaa irraa fooyya'eera. Wixineen jalqabaa biyyoonni miseensa United Nation ulaa kana tiksuuf yoo barbaachisaa ta'e argame tooftaa ittisaa qaban hunda akka fayyadamanii fi adabbii madaalawaa akka hojiirra oolchan aangoo kennaafi. Wixineen fooyya'e immoo miseensonni nageenya galaanarraa mirkaneessuuf gumaachuuf carraaqqii isaanii qindeessuu ittisuu tarkaanfii madaalawaa fudhachuuf baay'ee kan jajjabeeffamudha jedhamee jira. Raayyaan ittisaa Israa'el IDF har'a bitootessa torbaa uummanni Iraan akka baabura yaabbanne akeekkachiise. Maxxansaa waraanichaa miidiyaa hawaasaa afaan Faarisiin irratti barreeffame nageenya keessaniif jecha hanga sa'aatii Iraan 21tti baabura fayyadamuu fi baaburaan imaluu irraa of qusadhaa jechuun akeekkachiisaniiru uummata Iraaniin. Itti dabaluunis naannoo baaburaa fi baabura keessatti argamuun lubbuu keessan balaaf saaxila waan ta'eef naannoo kanarraa fagaadhaa jedhanii jiru mootummaan Israa'el lammiilee Iraaniin. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp bu'uuraalee misoomaa Iraaniin haleeluuf dhaadachuu hordofeetu kan dhaga'ame oduun kun. Sirni Iraan ulaa Hormuuz hanga guyyaa kibxataa sa'aatii 20 yookaan sa'aatii 1 roobii hanga sa'aatii Biriitishitti jechuudha hin banamu taana balaan akka isaan qunnamu himee jira. Odeessa wayitawaa galgala dabarseen waraanni Israa'el haleellaa bu'uuraalee sirnichaan wal qabatan Teheraan keessatti argaman irratti raawwatu xumuruuf miseensota Hezbollaa fixuus himee jira. Waraanichi misaa'ilota Iraan irraa Israa'elitti dhukaafamanis qoolachuu himee jira. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa miidiyaaleef sa'aatotaan dura kennaniin Iraan balleessuuf isa dhaadataniin alattis ibsa kennaniiru. Yeroon Iraaniif qaban kibxataa xumuramuun dura waliigalteen isaanii fudhatama qabu jiraachuu qaba. Waliigalteen kunis boba'aan bilisaan akka daddarbu dabalata jedhaniiru Doonaald Tiraamp. Beellamni qabneef darbenaan Iraan bara dhakaa daabbootti deebisna jedhanii kan akeekkachiisan Doonaald Tiraamp riqicha homaatu hin qabaatan jechuun buufatawwan anniisaas akka hin qabaannee fi ibsaallee uummanni Iraan akka hin qabaanne akka godhan dubbataniiru. Biyyi guutuun halkan tokkoon baduu dandeessi, halkan sun immoo har'a galgala ta'uu mara jechuudhaan Doonaald Tiraamp dubbataniiru. Har'a galgala Iraan sa'aatii 9 keessaa maal akka fakkaattu hin beekamu. Akka dhaadannoo Doonaald Tiraampitti jechuudha. Hooggantoonni Iraan gaarii ta'an qajeelummaan mari'ataa akka jiran ibsanis itti bahi marii kana hin beekamus jedhaniiru. Dhiibbaa waraanni Ameerikaa bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatu isaa yeroo gaafataman Tiraamp lammiileen Iraan bilisummaa isaanii argachuuf dararamuu filatu jechuudhaan dubbataniiru. Iraan yeroo kennameefitti waliigaltee irra hin geessu taanaan halkan tokkotti balleessina jechuun dubbatanii turan Doonaald Tiraamp. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan yeroo kennameef keessatti waliigaltee irra hin geessu taanaan halkan tokkotti balleessina jechuun dhaadatanii jiru. Sa'aatiin kennameef ammoo goolabamee jira. Kanuma gidduutti pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ani waliigaltee raawwachuun barbaada, Iraan garuu fedhii waan qabdu hin fakkaatu jechuun ibse. Gaazexeessaan dhimma nageenyaa BBC Frank Gardner akka eegamu Iraan doorsisaa fi dhaadannoo Ameerikaaf deebii kennaa hin jirtu jedheera. Haleellaa qilleensaa biyyoota jajjaboo addunyaa lamaan baatii tokko oliif haleelamtus mootummaan Riippaabilika Islaamaa Iraan garuu ammallee faara marii waliigaltee hin qabu jedhaniiru. Haleellaa kanaan Iraan badaa miidhamtus ilaalcha biyyaaf of wareeguu jedhu waan qabaniif dandeettiin damdamannaa miidhaa isaanii kan warra lixaa akkaan caala jedha Frank. Doonaald Tiraamp jecha arrabsoon dhaadachuu fi bara dhakaatti isin deebisna jechuun ulaa Hormuuz akka banan isaan dirqisiisuu mala ture. Haa ta'u malee ulaan Hormuuz humna ittiin diina dura dhaabbatan waan ta'eef akka salphaatti hin dhiisanis jedheera. Haala kanaan wabii waraanaa dhaabuu fi Israa'el Hezbollaa leeluu akka dhaabduu gaafachuu fa'ii danda'a. Itti dabaluunis Iraan yoo bu'uuraaleen misoomaa ishee haleelaman biyyoota galoo galaanaa akka haleeltu himteetti. Yoo Tiraamp waan jedhe raawwateef Kuweet, Bahareen, Saawud Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Emireet akkasumas Qaataar of qopheessuu qabu egaa jechuudhaan himee jira. Erga waraanni jalqabee bakkeewwan Iraan 14,000 ta'an haleelamaniiru. Humna Ameerikaa qofaan jechuudha. Israa'el ammoo kophaa isheetti bakkeewwan 9,000 ta'an haleeluu beeksifteetti. Giddu galli ajaja waraanaa Ameerikaa Seentiikoom erga waraanni Iraan irratti jalqabee as bakkeewwan 14,000 ta'an
haleelamuu ibseera. Israa'elis Iraan keessaa giddugala hedduu haleeluu ibsite jirti. Ibsa opereeshinii Epic Faarii jedhamu Iraan irratti geggeessan irratti kennameen Ameerikaan bidiruuwwan Iraan 155 barbadeessuu ibsiteetti. Seentikoom haleellaa raawwate keessaa waajjira olaanaa IRGC isa tokko ta'uu himeera. Sirna ittisa qilleensaa buufata misaayila baalistikii fi dooniiwwan waraanaa Iraan hedduu barbadeessuu ibseera. Dhaabbanni mirga namummaa falmuu fi Ameerikaa buufatee Human Rights Activist News Agency jedhamu erga waraanichi jalqabee Iraan keessatti namoonni 4,000tti dhiyaatan ajjeefamuu ibsee jira. Isaan keessaa 1,665 kan ta'an namoota nagaa ta'us ibsee jira. Iraan hulaa Hormuz erga cuftee as boba'aan addunyaa irratti parsantii 20 ta'uu hir'ateera. Gatiin isaa immoo qaala'ee jira. Hedduun isaa immoo qaala'eeyyuu argamaa hin jiru. Hanqinni boba'aa kun Itoophiyaas mudateera. Hanqinni boba'aa naafxaa waan jiruuf tajaajilli geejjiba uummataa gara naannolee Itoophiyaa fagoo jiraniitti taasifamu hir'ataa akka jiru fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa himaniiru. Federeeshiniin bobbaasa geejjiba Itoophiyaa gamasaan sababa hanqina boba'aan konkolaattonni imala qaxxaamuraa biyyaa taasisan harka 30-40 ta'an hir'achuu BBC'tti himeera. Waraanni Iraan guyyaa 40ffaa qabatee jiru dhiyeessii fi gatii boba'aa irratti dhiibbaa uumeen boba'aan meetirik tooniin 1,180 ta'uu Itoophiyaa osoo hin galiin hafuu mootummaan ibseera. Akka ministeerri daldalaa Itoophiyaa jedhutti dhiyeessiin naafxaa adii harka 60 ta'uu ulaa Hormuz Iraan cufte keessa darbee Kuweet ga'uu irraan Itoophiyaa gala ture. Kanaanis naafxaan guyyaatti liitira miliyoona 9.1 galuu malu harka walakkaan hir'isee amma miliyoona 4.5 qofaatu galaa jira jechuun ministeera daldalaa Dr. Kaasahuun Gonfee dubbataniiru. Waajjirri daldalaa Finfinnee odeeffannoo baaseen raabsaa boba'aa magaalattii keessatti argaman 120 keessaa wiixata kaleessaa naafxaa kan qabu 26 qofaadha jedheera. Kanneen 65 ta'an ammoo beenzila qofaa qabu. Haalli kun konkolaataawwan uummataa naafxaa adii fayyadaman irratti dhiibbaa uumaa jiraachuu pirezidantiin Federeeshinii Bobbaasa Geejjibaa Biraanii Zaruu BBC'tti himaniiru. Halkan kana Iraanii fi baha giddu galeessaa keessatti maaltu uumamina laata? Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa irraa afaan ufaa buusu. Bakka jirtanitti Waaqayyo eegumsa isaa isiniif haa baay'isu. Ajjeechaa lammiilee nagaa irra gahu hundumaas duraa goru. Egaan daawwattoota keenya qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan itti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qodaa. Sa'aatii yartuun booda oduu borga namaatiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.